kabajama mootumma biyya Oromiyaa mana maree naannoo kabajama mootumma federaala biyya Itoophiyaa oto manan taragatin oto mana ofin kulkulleessin ala ofii kulkulleessu yaaluun yookaan yaaduun ilaalcha maaliiti jaama oto mana ofii hin kulkulleeyfatin jalqaba kan hin gaafadhu mana mootummaa mana maree naannoo Oromiyaati oto mana ofii hin kulkulleessin ala ofii kulkulleeffachuun kuni maal jaama nuti ummanni Oromoo kun Itoophiyaawii jaamnamo Oromiyaawii jaamnamo Afrikaawii jaamnamo Alamaawii jaamna Alamaawii keessa of dhabne Alamaawii taane Itoophiyaawii keessa of dhabne Afrikaawii taane Afrikaawii keessa of dhabne Oromoo taane Oromoo tahuu dadhabne jechuu keenya nuti kun akka namatti herrega namaa keessatti maaliif herregamuu dhabneedha akkamitti otuu mootummaan kabajamaan biyya Oromiyaa gurguddaan ayyuu gurguddaan kun waraanni gurguddaan kun jiruu sabni kun sablammii tokkoon yeroo haati teenya qalamtu yeroo abbaan keenya qalamu calliseetuma bara hedduu bara baay'ee taa'ee nutti ilaaluun kuni maal jechuudha yeroo dhimma ummata keenyaa nuti dubbannu dhimma dhaaba siyaasaadhaa araara dubbattanii jechuu nama gartee dhimma ummata ofii sirreessee dhimma dhaaba araaraa dubbataa jechuudha maaliif kuni nuuf laalamuu dhabeedha amma yoo hin dandeenyu jettan Oromoon bakka isin buufatee Oromoon hammataadha jettanii mootummaan kan Oromooti jenne amanne Itoophiyummatti amanaa jennaan amanne nageetti amanaa jennaan ummanni Oromoo amane deebiin nuti harkanne haati teenya qalamuu Itoophiyaa ta'uudharraa nagee buusurraa wanni deebiin nuti arganne yoo jiraate bu'aan nuti arganne yoo jiraate abbaan keenya qalamuudha seera olaantummaa seera biyya Itoophiyaa kabajuu fi olaantummaa seera mootummaa Itoophiyaa kabajuurraa wanni nuti arganne seerri nu kabajamuu dhabuudhaa fi seerri nu qaluudha wanni ol nu kommachiisa tokkolleen hin jiru jechuu keenya erga isin Oromoorraa dhalattanii biyya bulchuu Oromoon hin danda'uu je'ee faannoon fiinxaaleeyyee kan murteessu ta'e erga isiniifis kabajaa dhabe isin koottaa gara Awurooppaatii fi Ameerikaa warri bulchiinsa federaala Oromootis keessaa bahaa harka keessan fudhadhaa walitti dhiisaadha keessaa bahaa koottaa hoggansiyaas gara Ameerikaa bahaa ka federaalaatis nuufi isaan walitti gallakkisa nuufi Amaara walitti gallakkisa isin nu jidduudha bahaa abbaan moohate haa nyaatu biyya san isin bahaa nu jidduudha dubbii gabaabaadha isin nuufi isaan jidduudha bahaa Amaarri namummaa keenya jibba Amaarri eenyummaa keenya jibba Amaarri maal nurraa akka qabu kaleessa salaale irratti agarii tulluu fannise jechuu keenya haadha abbaa gabbaase laalle darajjee tulluu biyya gadi baasee biyya duratti Amaarri nama biraati miti
akkuma miidiyaa irraa inni godhutu akkuma isin arkitan kana akkuma inni godhatu kana akkuma miidiyaa irraa ummanni faltiin kun ummanni kijibaan kun ummanni afaaneen kun kan waa tokko dullisi hamma oduu isin geenye kun wanti kadhattuun funaantuun Oromiyaa keessatti ofi qabnee guddifne kun raammoo qaamni biqilche kun shit qaamni biqilche kun wanni hamma namaan geenye kun wanni kofoo uffachuu Oromoon barsiise kun kaleessa darajjee tullu agarii tullu fuula keenya duratti haadha abbaa keenya baasanii abbootii keenya fannisan jechuu keenya. Meesiniif nima. Isa haadha abbaa keenya harkaa farma muranii calanqootti lafee bobeeysanii anooletti harkaa harma muran sun osoo isaaniif hin hanqatin deddeebi'uudhaan wallagga irrattis haadha abbaa keenya gorra'anii jechuu bira darbanii ummanni kun mataa nama keenya mataa haadha abbaa keenya mukatti fannisanii akka alaabaa deemanii argitaniitti jechuu keenya. Argiyeetuma mootummaan biyya Oromiyaatis mootummaan biyya Itoophiyaatis nutti callisee jechuu mootummaan biyya Oromiyaa kan Oromoon dhaabbatan jiru mootummaan kasabaa sablamiti mootummaa addunyaati. Nuti garuu Itoophiyaa taanee akka Itoophiyaatti hin kabajamne jechuu mootummaa Itoophiyaatiin. Oromoo taanee akka Oromootti mootummaa Oromiyaatiin hin kabajamne. Dubbii gabaabaan. Hayyoonni keenyas hin kabajamne. Isinummaan kan mootummaa Oromiyaa irra jirus kan federaala jirus hin kabajamne jechuu keenya. Otoo kabajamtanii ummanni haadha abbaa keessan isin jalatti hin qalu jechuu keenya. Erga ummata kana daddabdan erga fincaan ummata kana dhuydan nuufi ummata kana walitti gadi lakkisa. Isin gallakkisaa bahaa deebifnee isin keenya aangoo keessan irratti isin deebifna. Gara Awurooppaa bahaa biyya kana walitti laayineeti. Wallaayinee wal dhabamsiifneeti. Sablammiidhaan daaraa wal goonee waliin jiraanne jechuu keenya. Yookaan nutu dhabama yookaan isantu dhabama jechuu keenya. Dubbii gabaabaa hatattamatti murtee kan ni kenna arraan tana taa'eeni faannoodhaa booyuun qaba kana hunda kan nu boochise isin kabajuudha. Maaltu hafe haati teenya nu duratti qalamnaan mee obbo Shimallis maaltu hafe harmeen keessi dura qalamnaan obbo Abiy mee harmeen keessan isin duratti qalamnaan abbaan keessan isin duratti qalamnaan akka namoo mee akka Itoophiyaa dhiisi. Akka Itoophiyaattis dhiisa akka Oromoottis dhiisa akka nama tokkotti akka uumama tokkotti haati ofii nama duratti qalamnaan abbaan ofii nama duratti saba tokkoon qalamnaan maal jaama mee maal jaama maaltu hafe jaama akka amantii waaqattis maal jaama yoo Yesuus naan jette cubbuu ilma namaatiif jecha dabarsee of kenne yoo Muhammad naan jette teessee Muhammad mirga ummataatii jecha lubbuu isaa wareege ati Muhammad teessee jetta ummanni Muhammad ni qalama Yesuus jetta ilmaan Yesuus ni qalaman maal jechuudha ati maal jechuudha teessee Waaqayyo naan jetta uumamni Waaqayyo sibiratti qalama Waaqayyo jaalachaa uumama Waaqayyo sibiratti qalamu mirga isaa dhoysaa maal Waaqayyo yaamta hay ummata Muhammad jecha ummanni Muhammad sibiratti qalama maal Muhammad jettee yaamta osoo haqa Muhammad kabajeef wareegameef hin kabajin Muhammad yaamaa jirta. Osoo ummanni Yesuus qalamu Yesuus kam yaamta Yesuus kam waamta ati Yesuusis hoggaa jettu Muhammadis hoggaa jettu jinni nama keessaa waa'ee jinni nama keessaa baasu waa'ee shayxaana nama keessaa baasu dubbatta. Otoo nama gartee nama qalu nama keessaan baasin jinnii fi shayxaanni inni ati waldaa keessatti nama keessaa baaftu agaanintiin ati nama keessaa baaftu maaliin? nama nyaatu osoo argitu agaanintiin nama nyaanne agaanintiin nama nduyne
ماليتي منفسي نما كيسا بافتو منفسي نماتو دلبني جرا أتيو مالي إني دعوان نتيقوتو أسو كن قلمو أسي كم إني مرجينا ما أسو سربمو إني أتدبت تكون إني أتامن تكون كم إني أتو غرتي مرجنا ما وما مربين كبتشي سيسي ربي تامن تاتي مال جتشودا كن واقعيو تيام تكون واقني توكتشا تيام تكوني إسا كم إني Enyu inni ati waaqni tokkichi inni yaamtu kun otoo gartee uumama waaqaa kana mirga isaan kabachisiisin mirga waaqayyoodhaa kabachisiisuu deemta ati mirgi waaqayyoo kabajamaadha. Maali ati amantiin kan kee maali isin amantiin keessan maali isin namummaan keessan maali isin mootummaan keessan tana qofa ummata Oromootti hima ummata addunyaatti hima maal jechuudha isin nuti lama jaamna amantii qabna jaamna seexanni waan nuti godhe kana godhe hin beeku seexana kuman nagaru seexanni haadha isaa qalamtee callisee hin beeku maaltu hafe gadaame isanudha haati teeja gorraa mo'achi maaltu hafe obbo Abiy maaltu hafe mee maaltu hafe ilmi yeroo Wallagga irratti addi isaa rukutamu ni callifne Haacaaluu yeroo rukutamu ni callifne obbo Abdii Jabbaar yeroo fuula keenya duratti ilmaan isaa duratti qalamee sakandii takkatti nuu galu ni callifne kayroo kumaantama wareelee ni callifne isin kabanye laal nagaya buusaa jettan isin kabanye isin hojjitum sine akkuma argitan kan callifne isin hojji jara kana kabanye jarri kun isin kabajuu didee Olantummaa seera Itoophiyaa kabajuu didee olantummaa sabaa sablammii kabajuu didee jechuu keenya. Erga kana ta'e ummanni kun quufee jira akka malee quufee jira nuufi isaa wali gallakkisaati barcuma saniis hin qabatan abbaan fedhe sabaa sablammiin tokkolleen hin qabatu numaa fi isaan hojii nutti duule mee biyyuma quuftu isaan akkana quufan kana wali ilaallati nuufi isaan jidduudha karaa bana sakandii tokkotti guyyaa tokkotti opereeshin goonee isin garsiifna sablammiidhaan walitti baana wal dinqisiifannee walii teenya moohamnu gatteenya isaan jala bulle mee isin garsiifna quufa isaanii kana quufa isaanii kana olantummaa seeraatis quufa isaanii kana isin garsiifna nuti dubbii gabaabaadha obbo Shimallis raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaatis poolisiin Oromiyaatis yaa obboleeyyan kiyya Burundi goona lafa kana Burundi hay Oromoo qaluudhaan Amaarri bilisooma Oromoon Amaara gabroomse biyya Amaaraa saame Amaara ofitti maxxanse malee Oromoon biyya Amaaraa dheeyne saamne maali Amaarri wanni nurraa qabun Gojjam dheeyne Amaara jeefne moo biyya Gojjam saamne nuti Hai, Amaarri biyya namaa saamuu fi biyya namaa irratti nama qaluudhaan mirga isaa falmata. Mirga Amaaraa Oromoo qaluudhaan qabsoon Amaaraa Oromoo qaluudhaan baraa fi barootaan kanaan kabajama. Amaarri Oromoo wareeguudhaan akka loonitti oggaa barbaade lafee harka muraa harma muraa Oromoo fannisaa kanaan bilisooma. Arra kun hin jiru gaa. Amaaraa fi jinnijaan kan beeynu qabada gara haala isatti deebi'a sabaa sablammummaa isaatis hin barbaannu beekadhu guutuu Oromiyaa keessaa haa ni baafne jechuu keenya sakandii tokkotti mana sii irratti gubne jechuu keenya ummata kana jibbe anamma akka maleen ummata kana jibbee jira ummanni kun namummaa namaa jibba ummanni kun ummata adaba seera namummaadhaan beeyne ummanni kun ummata wallaalaadha ummata kana wallaalaa ka ummata Amaaraa addunyaa kana gubbatti harkeen beeku
ummata balagi ummata seera nama hojjetti jiraatu hin beekne ummata waaqa hin beekne ummata amanu malee waan itti amanu hin beekne ummata Yesuus hin beekne ummata Muhammad hin beekne ummata Itoophiyaa ummaan beekne Afrikaa ummaan beekne ummata uumama namaa ta'uu hin beekne dhammanni kun ummata wallaalaa beekaa irraa hanga wallaalaa sitti ummata gosa tokko ummata nyaata malee waa tokko hin beeknedha kun ummata waan nyaatu hin beekne kun ummata bayyaa'inati nyaatu kana ummata akkanaa takka addunyaa kana gubbaarratti ummata wallaalaa kana ummata akkanaa takka rabbiin agarsiisee hin beekuwan ummata of tultuu kijibaa ummata akkanaa argee hin beekuwan ummata akkanaa argee hin beekuwan ummata baalagee akkanaa argee hin beekuwan takka takka maali ummanni akkanaa addunyaa kana gubbaarra ummanni akkana gosa ummata kanaa badaa addunyaa kana gubbaan jiru namni haadha fi qalee achi maaltu jira maali kun nama maali namni haadha fi qalu maali nama yoo kana kee balaaleffate inni namummaan isaa akka sablammummaa isaatti yoo kana kee baalagee hattoonni maqaa isaatiin faannoo jaamee jaarrate kan inni baay'ata biyyaalaa kanaatti guuru bona dhageessa nuti abaa'oodha I am Wobo Forces dhaggeeffadhu I am Wobo Forces dhaggeeffadhu faannoo fi haadha isaatii fi haadha faannoon beeku na dhageessa shanyii isaatiin jalatti nyaadha I am Wobo Forces sika isin kabajuudhaaf I am Wobo Forces I am Wobo Forces dhaggeeffadhu maali kun hai maali yeroo barbaade ummata muslimaa Gondar irratti guyyaa tokkotti 70 qaqqalee jechuudha walloo dhaqee walloo keessatti waan ummanni kun dalagu harkitanii jirtan jechuuke abulaansi irraa nu gabbaasee nu qaqqan numa jalleefne abii kabajee callise ummanni Oromoo mootummaa biyya Oromiyaa kabajee callise amma nu game moo nu gamne isa kami araarri dhaabaa natti haasoytu ati waa'ee dhaabaa araara naa dubbata nama mirga ummataa kabajameef araara dubbata waa'ee abaa'oo dubbata waa'ee dhaabaa walitti araarsu kanan nu dhibee nuti maal nu galcha waa'ee dhaabaatii fi maali kanaa nuti rakkoon keenya kanatu bar qawwee hidhachiisee bar Itoophiyaan mirga keenya nuu kabajuu dhabnaan bar Itoophiyaan bar namummaa keenya nuu kabajuu dhabnaan namummaa keenya qawweedhaan nu mulqinaan qawwee guurrannee daggalatti yaane malee seera kabajuu yookaan qawween furmaata jenneetii miti nageetti amanne bara meeqa jaalalatti amanne hai lalme me obbo Shimallis ko laali me Abiy ko laali raayyaa kabiraati waan biranju me mootummaan mana marii naannoo biyya Oromiyaa laali caffeen kun laali harmee keessi biratti qalanii barku jirtaami viidiyoo me laali me kabiyya federaal Itoophiyaa kun me laali paarlaamaan biyya Itoophiyaa kun laali mummicha irraa jalqabi viidiyoo kana laali biyya addunyaa kanarra ni jira kun me laali dokumenti meeqa lafaa qabna ummanni kun waan nurratti raawwate me nu laali menu laali furmaata akka biyya Itoophiyaa tokkotti akka sabaa sablammii tokkotti nuti mootummaa Itoophiyaa irraa kan qabnu moo nuti
dhiigatti dhangalaafne biyya kana nagaa goona jennee isin hojii deemaa jirra moo hin jirru? Itoophiyaa jaarree sabaa sablammii kana nagaa goonee deemaa jirra moo hin jirru? Maal amaaratti balleessine haadha keenya qalabbaleen kiyya? Maal balleessine? Yoo hangawoota uumne gaafa kaan Jawaar fuudhee qeensiidhaan itti bahee akkas dubbate Ameerikaa kanarratti shukuxii hunda baafate ummanni kun namummaa keenya jibbaa jechuudha. Abiyyi yoon jee Abiyyi dura kaa'e kunoo halkanii guyyaa Abiyyuma jee halkanii guyyaa miidiyaa kana gubbaa wannummaan isiin faannooti jettuun kun hoggu takka waa meeqa dubbatti ummanni kun. Qeensi hundaan baate ya Oromoo egaa laa jettee waa meeqa dubbatti jechuu keenya akka amantiisiittis ummanni kun. Afaaniin Iyesuus hin jetti. Takkaa Iyesuus baaleegee kanaati miti abbaan kiyya Iyesuus mirga dhala namaatiif wareega lubbuu laata. Samii jiraatii dhufuuf ta'a. Iyesuus kam baalageen kun Iyesuus kam yaamtinatti. Baalageen kun ilmaan Iyesuus fixaa Iyesuus kam yaamti kun. Iyesuus kam beeytisii walii galatti. Maaraamii kam beeytisii. Maaraamii kan beeti kun ilmaan maaraamii fixaa maaraamii kan beeti kun. Kan beeti. Namaa beetu. Ofuun beetu tun. Ofuun beetu tun amantii maal amantii miti. Maal amantii miti. Silaa mataskaana san keessaan gurra sii qabee si gagguura achi keessaa. Charchi keessaan gurra sii qabee gagguura. Daldaltuu maqaa waaqaa kana. Otuu Iyesuus beeyte qees guddinaa tumsaa fanniftii kun. Kiyyibduun kun. Onosmoos abbaa gammachiis fanniftii maal? Akka mootummaan keenya barbaadutti kitaaba qulqulluu nuu jijjiiri jettee. Kun. Otuma amma beeyte otuma amma itti amante nama deemtee nama qaqqaltii kun. Haala qaqqaltii kun. Maali kun? Kun maali? Isuma kana gubbaan qeensiidhaa fi wantaan gayyaatee kun waa hunda amantii ni daldalti, siyaasaan ni daldalti. Maali ummanni kanaa? Maali ummanni gosa akka kanaa? Sheeyxaanan jaamtu seexanni sadarkaa kanan geenye kun. Kun waan jaamtu hin qabdu. Kana walitti guurree gartee qushaasha waan taateef ibiddatti qabsiifnaati mootummaan Oromiyaatii fi federaalonni naayattu kun ummata qushaasha kanaa fi nu jidduudhaa ba'e. Ummata kanan jibbine mafaa. Ummata kana dura bayi nu jidduu bayi. Ana baza aseetiin jira. Machaayeetiin jira dhugaa. Machaayeetiin jira dhugaa. Salaalee kabajamaa karrayyuu kas gooti. Waan nuti baaddanne nu laalame. Nuti amma eega isinis mootummaa Oromooti jaanii isin kabajuu didan. Isinis mootummaa Oromooti jaanii kuno yegaallaa mangisti jaanii halkanii guyyaa miidiyaa kana gubbarraa durriyyee bobbaaftee hoggaa feete achi keeysaa waan kilaash qawwee rukutuun beeyne tokko faannoo jettee ol qaqqabaa. Abbasi kadu'een gartee akkan gallee beete ekraaniin faarfatamu shiit Minilik, shiit Hayila Sillaasee, shiit Atsee Teediroos. Fucking Minilik. Shiit. Eenyu inni du'aan kun. Du'aan isin natti ana fayyatti yaamtu kun. Du'aa isiit jecha fayyaa kiyya wareeydi. Shiit Minilik. Eenyu inni adawaan sun. Shiit adawaa. Eenyu inni. Osoo fayyaan Oromoon kabajamin du'aan siina irratti kabajame. Siidaan siina irratti kabajamaa. Maali kun? Eenyu isa? Eega isinis kabajuu didan. Eega olaantummaa seeraatis kabajuu didan. Isinii miti matuma isaaniitu kabajuu didanii jechuudha.
ኢትዮጵያ መባና ናፋኒ ኢትዮጵያ ጃሚ እኮ ጀሪኩን የኢትዮጵያ ማሪዮ እናት ሀገሬ ጃሚቲ ኢትዮጵያ እናት ሀገሬ ሳሰን ዮሐንስ ያዳ ኦሮሞቲን ቀለ እናት ኦሮሚያ ዳዮ ቀለ አኒስ እናት ኢትዮጵያ ሰኒን ቀላጋ ዱቢ ገባባዳ እናት ኦሮሚያ ይቀቀለ እናት ኢትዮጵያንስ ቀላሞ ቀብዲ ዱቢ ገባባዳ እናት ኦሮሚያን ቀላማ እናት ኢትዮጵያን ጅራቾቹን ቆሎ ወያ አዳሳኒ ውፈዱ አናዲሩማ ኮቲን ጀቹን ቀይሮ ኦሮሞቲን ደሚ ወያ ዱበርቲ አማራ ውፈዱ ኑን ጀቹን አካ ኢሳኒቲ መነ ቡና ቤቲ ከይሰቲ ደማቲ ሰገጋላ ኑን ጀቹን ሸኝ ሰገጋሉ ማንዳላቴ ከነ ሸኝ ሰገጋሉ ማንዳላቴ ከነ ሸኝ ሰገጋሉ ማንዳላተን ጀቲን እንጂራን ilman sagaggalati kunna ummata miti kun wannummaan fedhe suna badu haadha rawu maaltoof erga isinis mootummaa oromootii jaanii osoo Itoophiyaatti osoo kakka keessaniitu biyya bulchan jiru isaan gartee jiraachisuuf jecha nu wareeydan isin isaanii jecha nu wareeydan wareegama keenya calliftan jechuu keenya aboo ummanni kun eega isin kabajuu dide eega mana mariitis federaaltichas kabajuu dide muummichas kabajuu dide eeguma isin dide meeqa lakkisaa bahanuufi ummata kana jidduudha dhugaa rabbiitiin isin inji bahameenuufi ummata kana jidduudha biyyuma Itoophiyaa jaamtu kanarra biyya tana walitti laayineeti nagaya isiitii isin gaafatina dhiisaan kadhatina nagayni dantaa saaqilee abuu nagaya maali nama garansaa beela beetu nagaya barbaada nagaya maali naan jetta obbo Shimallis nagaya maali jetta obbo Abiy bayi kootu gara biyya nagaa keessa nuutu si garsiisa nagayni Itoophiyaa haala qamu hinjiru nagayni haati teenya qalamte abbaan keenya qalamte hinjiru Abiyyi keenya nagaya jetteen kadhatin Shimallis keenya nagaya jettan kadhatina baha dhiisa nagayni nun barbaachisu itti gattateenya ummata kana akka Tigreessanitti isaan dhorkina manchaafi daa'ima xiqqishoolaan rimee gara haadha jirtu hundaa wajjitti gadi baana ummata kana achi keessa isii dhabamsiifna lafa tana gubbaa yookaan nutu dhabama yeroo ammaa tana keessatti laal dhaloonni kun dhaloota kaleetii miti taadha abbaa keenya lafe harka keenya muranii obsuu jechuun osoo siidaa san arginu meena dhageessaa oto siidaa calanqoo san arginu obsinee ummata kanaa wajjin ofitti qabnee jiraanne jechuu keenya nutti faarsa lafaa ka'ee otoo kun jiru lammada waa meeqa hadhaa meeqa eega obsinee fi osoo jirru ammas mootummaa Oromiyaati hoggansa tokko hoggansuma keenya kan arguma Oromoo kana jibbuun maali gaazexeessaan isaanii haasawa isaanii keessatti saayikooloojiin isaanii Oromoo rukuta sagantaa daa'imman isaanii televiziyoona irra dhiyaatu irratti saayikoon isaanii hundi ayidooloojiin isaanii hundi akkaataan isaanitti haasawan hundi waan Oromoo rukutudha of tuulummaa wanni isaan qaban gootummaan ummanni kun qaban yoo jiraat of tuulummaa kijibaati yoo qaban guutanii beek akka bara 91 Oromootu nu qalee jaanii addunyatti himuudhaaf isaan san barbaada dabballichi isaanii wanni inni barbaadu kana baddannootti Oromoon kana nu qalee achitti kana nu qalee jaa akkasi dokumentii qopheeffatan jechuu gaafa kan ummanni kun ummata kanatu waboo abbootii teenya godhe abaa abbootii teenya godhe malee waa'ee waboo ta'uun waan Abiyyi irratti jalqabame yookaan Shimallis irratti jalqabame miti waboo ta'uudhaan isinuma kanaa ufinne jechuu keenya waan nuti waboo taaneef abbootiin teenya waboo taateef hanganaa'uu kabajamtanii jechuu
Kanaa'uu kabajamtanii akka Oromiyaatti isin keenyaan takkaa eega isin teessan ummata keessan qaluu dhiisaniin beekan namummaa keessan jibbanii miidiyaa kana gubbaa waa meeqa dubbatan isin immoo deebitanii waa araaraan wajji dubbatanii jechuu keenya yookaan daabaa wajji dubbatan jechuu keenya. Osoo isinuun kabajamin maali qawwee maal eenyuuf qawwee kenna maali qawwee Abiyyi loluuf yookaan Shimallis loluuf yookaan mootummaa Itoophiyaatti loluuf sirna barkan nuti lolluun qawwee isaantu nutti fudhate malee bar qawween furmaata illee miti nagee furmaata jeet Oromoon nagee dursaa bar. Hai erga isinin kabanye qawwee maali kennaga hai isinumaan nu kabajamaadha baram isinumaan murchiisin caffeedha hayyee kabajama jenne kafeediraala hayyee kabajami jenne atuun kabajamne qawwee maalii kan nagee maal kuno maal inni haadha teenya kanu kun haadha isaa duraa kallee qawwee teenyaan qabsoo keenyaan haadha amaaraa kallee haadha abba amaaraa kallee moo obboleeyyan amaaraa kallee nuti yeroo barbaadan durba gudeedu kun mana meeqa walloo irratti nurratti gubde kun itti yaadii malee obbo Shimallis obbo Abiyyi itti yaadaa malee guutuun keessan itti yaadaa malee dubbii kan noo jaati paarlaamaan raggaasisaa nu duraa ba'a sagaleen paarlaamaa uummata keenya yeroo tokkotti gaafa kaan Wallaggarraa yeroo dubbatamu paarlaamaa keessaa akkasitti iyyite jechuu keenya ummanni kun nu duraa mee gallakkisa nagee Itoophiyaa kanan kadhatina uummata kana ummanni kun arraantan nuti isaan caalaa quufaadha laal dargaggoof shamarran harkitu kun nuti isaan caalaa quufaadha nuti isaan caalaa baalageedha baalagee dhugaa tokkonsi salaale keessa kan tarkaanfanne fichee keessa kan tarkaanfanne Abbaay irratti si ugurra isin yoo Abbaay gaddabdan daldalli amaaraa si kachin deemne akkas hin baane Abbaay irra dhaabbanne nuti immoo isaan ugurre jechuu keenya tokkonsa akkan sossoone Abbaay irratti bishaan Abbaay ugurtanii miti isin nuti immoo isaan riqicha Abbaay irratti garba gurraachaadhaan gadi seenne daqiiqa 10 miti achitti si ugurre jechuu keenya ammarraa eegalee jechuu keenya ammarraa eegalee salaale keessa waraanaan irraa sagaa mee dhufteen meena dhorkita gaa Dr. Abiy amma salaale seeneetiin raasa'an halkan kana raasaatiin bula boruus raasaatiin oola raayyaa ittisa biyyaatii fi wanni Oromiyaati jettu kun haadha tiyya qalameen na duran dhaabbatin cimseetiin si hubachiisa Shimallis tokko isaanatti hin ergin dhufeen inni sun na dhorku faannoon sun na dhorku dhufee anaa fi nuufi isatu wallaala dhaabbadhu moo dhaabbada fixadheetiin jira kanaa achi naasa'u arraan tana warraasaa bullaarra waraanaan hin dhawa woboodhaan hin dhawa qalas ummata isaa nagayaatiin dhawa mootummaa Maariyaa Oromiyaatii fi maal achumatti kabajamaan ta'a yookaan biyya gallakkisii ba'e deebifnee si keenya bay eegasiis jibban nus jibban wallaalla nuufi isaan arra isiin raasaa bula lolli sabaa sablammii sun haa ka'u nagaa Itoophiyaan barbaan kalas gahee jiraam haadha booda wanni tokkolleen hin jiru haadti qalamuun achi wanni biraa tokkolleen hin jiru nagayni biraa tokkolleen hin jiru ardiin kun garaa haa galu yoo barbaadde ardiin kun Itoophiyaan ardiin kun garaa haa galu haadha amannaa haadha ifiitii mannaa ardiin kun garaa haa galu haati ofii qalamuu mannaa ardiin kun guutuun ummata kana fuudhee garaa haa galu nagayee maalii haati qalamteeti nagayni maalii maaltu jira abaarsi rabbii nutti bu'e maal toofe maaliin eeggadda maali kana booda maal rabbumaa maal jeetiin cubbuu kodiifa manaa godhi jee kana haadha qalame deeminurraa haadha qaluu mannaa
maanu ilmaan miliyonan qalin ba deeminurra